Akkam jirtu nagaa keessan yan baay'ee nagaa kooti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Wanta namatti tolu tokkoon isinitti odeessa. Waan baay'ee namatti tolu tokko jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko jalqabanii yoo nama milkaa'u nama gammachiisa. Waan tokko jalqabanii jechuudha jaalala isaa ta'uu, hojii isaa ta'uu, daldala isaa ta'uu, barumsa isaa ta'uu dhuma isaa yeroo argan nama gammachiisa jechuudha. Kan eenyus haa ta'uu, kan ofiis haa ta'uu, kan namaas haa ta'uu dhumni isaa yeroo bareedu wanti tokko yeroo milkaa'u baay'ee namatti tola. Jalqaba isaa akkuma arganii waan tokko dhuma isaa arguun illee namatti tola, nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuu maal sinii fideen dhufe seetanii ijoolleen kun jechuudha. Suuraa isaanii sinii gashaan deema, suuraa isaanii dhaabsitu. Akka barumsa irraa sinii ta'uufanii isinitti himaa yookaan beekuu dandeessu yookaan beekus dhiisuu dandeessu jechuudha. Ijoollee kana jechuudha. Kanaaf ani garuu ijoollee kana niin beeka. Inni dhiiraa jechuudha. Inni ollaadhas. Mucaa safaraati jechuudha. Ollaa kiyyadha. Mucaa safaraati. Maatiidha bakka. Walitti baay'ee dhiyaanna. Obboleessa kiyya faanallee waliin baratan jechuudha. Akkasumas safarri keenya tokko ollaadhas bakka. Du'aarrattis gammachuurrattis maatiin keenya tokkodha. Isheen garuu isheen immoo ani waliin hin baradhe jechuudha. Isheenis naannooma keenyadha. Xiqqoo manurraa hiiqa malee naannoomadha jechuudha. Garuu waliin baranne kilaasiin keenya tokko jechuudha. Kilaasiin keenya tokkodha jechuudha. Ijoolleen kun jechuudha kan wal baranii bara saaliyoonni herreeguudha baadhee yoo xiqqaate jechuudha. Waggaa 7 dura natti fakkaata 7 dura fanii ta'a yookaan immoo 8 dura ni ta'a jedheen tilmaama. Niin beeka jechuudha yeroo isaan wal baranis jechuudha. Mucaan isheen kilaasiin keenya tokko waan ta'eef yeroo kutaa 11 yeroo barannu natti fakkaata. Kan inni ilaallachuu jammare jechuudha. Inni ollaa safaradha. Cherchii tokkollee waaqeffanna waan ta'eef isa faana maqaan isaa Geetinnat jedhama. Cherchiin keenyallee tokkodha. Mucaan isheenillee cherchiin keenya tokkodha jechuudha. Isheenillee mulu wangeelii waaqeffanna. Innis mulu wangeelii waaqeffata. Illee mulu wangeelii abaaliidha. Isheenis abaalii mulu wangeeliiti faarfattuudha. Siin faarfattisi. Kanaan cherchii faati yeroo gallullee egaa ani ollaa isaati waan ta'eef isaaf ollaadha. Isheefaan immoo kilaasiin keenya tokkodha. Barattuu cimtuu waan taates fi walitti dhiyaannas bakka sirriitti ol beekna. Kanaan inni xiqqoo fi waa'ee ishifaallee natti dubbata ture. Cherchii faati yeroo gallu jechuudha. Amma natti fageessitoo hin taane akka ilaalladhe akka ijji isaarra bu'ee kanaafni inni dubbata bakka waan akkasii ture. Garuu ani waggaa tokkoon dura bakka isaan bira nan deeme. Ishee bira nan deeme jechuudha. 2 xumurraa nan deeme. Isheen gara yuunivarsiitii galte. Barattuu cimtuudhas jechuudha. Yuunivarsiitii galte. Yuunivarsiitii sanatti illee saqaa'ii taate leekchararii taate jechuudha. Arbaa Minci yuunivarsiitii galte. Yuunivarsiitii sanarraati saqaa'ii waan taateef saqqaalte jechuudha. Gobazii waan turteef Arbaa Minci leekchararii taate. Inni immoo loowuu barate seeradha. Abbaa murtii mana murtii keessa hojjeta jechuudha. Mana murtii keessa hojjeta. Amma garuu cidha godhatan jechuudha. Waggaa meeqan dura jechuudha kan isaan wal baranii. Amma as keessatti seenaa isaanii kan odeessuudha barbaade. Jaalalli dhugaanii akkamitti akka inni galma gahu namni dhugaadhaan yoo wal jaallatanii adeemsa hedduu keessa darbanii akka tokko ta'an isiniif himuudhaaf kan ani asirraa kaasee isinitti hime jechuudha. Waan dhugaa waan ta'e real wanta ta'e dhugaa wanta ta'e wanta qabatamaa ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen kun amma waggaa 8 dura kan isaan wal baranii garuu isheen yuunivarsiitii galtee innillee yeroo sana yoo hojii qaba natti fakkaata. Hojii jalqabeera natti fakkaata. Waggaa 8 dura jechuudha. 11 12 achi yuunivarsiitii galtee yuunivarsiitii barattee baatee hojiilee jalqabdee hojii leekchii gochuu jalqabdee barsiisuu jechuudha. Leekchararii achi digrii lammataallee argattee jirti. Amma kana deemsa hamma kana keessa darbanii jaalalli isaanii
ni milkaa'ee fi isiniin jedha. Jaalalli isaanii milkaa'ee fi jaalala dhugaanii baraan hin daangeffamu, baraan fageenyaan hin daangeffamu. Waanuma kamiin iyyuu hin daangeffamu. Amanamummaan jiraannaan, waliigalteen jiraannaan, wal jaallachuun jiraannaan jaalalli dhugaa jiraannaan, wal amanuun jiraannaan haala kam keessattuu milkaa'insi jira. Inni guddaan wal amanuu, waliigaluudha. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanarraa waan tokko akkasin barataniif kana isinii dhiyeessee jaalalli dhugaa jiraannaan galma ga'uu milkaa'uun ni jiraata. Adeemsa kam keessallee darbanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbameetu waan tokko irra gahamaa isiniin jedha. Kanaafillee jaalala dhugaa wal jaalladhaa, wal amanaa, wal kunuunsaa bu'aa bahii argachuu dhabuu keessatti wal wajjiniinsaa dhumarratti ni milkaa'a jechuudha. Waan tokko yeroo jalqabanii namaa milkaa'u baay'ee namatti tola, nama gammachiisa. Anillee baay'ee isaanii gammadeen jira. Duruma iyyuu ni beeka waan ta'eef akka isaan waliin jiran hiriyaa akka turan nan beeka waan ta'eef amma immoo yeroon kana argu baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. Fuulli koo hin ife jechuudha yeroon argu. Kanaafi irraa waa baradhaa isiniin jedhaa jaalalli dhugaa ni milkaa galma ni gaha.